oduu ammi Ali Larjaanii qondaalli Iiraan guyyaa arraantanaa waliigaltee nageenya mallatteessuuf Bagdaad seenan yeroo Bagdaad seenetti simannaan waan godhameef akkasuma Dr. Masuudis haasaa arraantana taasiseen dubartoonni uffata mataa dho'ifachuuf dirqamuu hin qaban jechuudhaan dubbate. Kun ammoo ijoo dubbii ta'uudhaan akka malee qoodamaa jira. Iiraan yeroo jalqabaatiif haasawaa akkana jiru dubbachuun ibsa kanaa baasuun kun uummata ajaa'ibsiisa jira. Kanatti aansuudhaan dooniin Ameerikaa meeshaa waraanaa gurguddaa fe'uun gara Israa'el osoo geessuudhaaf deemaa jirtu Xaaliyaaniin to'atamte. Xaaliyaan tumsa Gaazaadhaaf ta'aa jirti. Roga hundaan biyyoonni kamuu meeshaa waraanaa fe'ee Israa'eliif erguudhaaf achi deemnu taanaan galaana keenyarra hin dabru jechuudhaan kan duraanuu ibsa baaftee yoo ta'u ammoo ibsa isaan baasanii akeekkachiisa isaan baasaniin booda dooniin Ameerikaatu meeshaa waraanaa fe'uun yeroo jalqabaaf gara Israa'el osoo deemaa jirtu achirra dabruun Xaaliyaaniin to'atte. Waan bareedaadha. Kan ammoo miidiyaalee Xaaliyaan gurguddaatu gabaasaa jira. Kanatti aansuudhaan Israa'el ajjeefamuun gaazexeessaa Anas Ashariif nama guutuu dallansiisee aarse. Gaazexeessota Aljaziiraa guutuu aarsuudhaan guyyaa arraantanaa gaazexeessonni Aljaziiraa guutuun hiriira ba'aa oolan. Akkasuma barattoonni yuunivarsiitota garaagaraattis suuraa Anas Ashariif qabachuudhaan nuti onnee teenya keessa jira ajjechaan dhaabbachuudha qaba. Akkamitti jechuun inni ajjeefamuun kun uummata guutuu aarsuudhaan hiriira irra jiran barattoonnis hiriira ba'aa oolan. Israa'el aleellaa raawwatteen gaazexeessota 5 Anas Ashariif wajjin 5 ajjeeftee wareegdee ammoo jechuudha kan akka malee uummata dallansiisee Anas Ashariif wareegamuudha. Dhugumatti dhaamsa inni dhaammates akka gaariitti jechuudha qalbii nama madeessa. Akkana jechuudhaan dhaammate. Biyya Falastiin irraa qalbii musliimtota hundaa kan taate quba qabaadhaa. Maatii fi daa'imman Falastiin kan warreen if hin dandeenye abbootiin isaanii irraa wareegamte quba qabaadhaa tolatti oolaa. Akkasuma maatii biyya ilmaan kiyya kaniin ananga bakka jabinaatiin ga'e jajjabeessee jechuudha kaayyooti dhaalchisa jees qubanaa qabaadhaa tolatti oolaadha. Akkasuma anfedhiin tiyya lafa jechuudha hundee musliimtota kan taate masgidu Qudusii Alaqsaa harka keenyatti deeffannee hawaasa kiyya bal'aan jaaladhu wajjin keessa jiraachuudha. Akkasuma garuu sagalee tiyya tana akka hin callisiifne jechuudha itti fufaadha jechuudhaan dhaamsi dhaammatee fi ergaan inni dabarfatee hawaasa guutuu qalbii roraase. Rabbiin jannata firdoosi haa qananiisu hiree sheedummaa keessatti isaa fi waayillan isaatii fi uummata isaa guutuu qubsuma isaanii caffee jannata haa godhu achitti walitti isaan haa qabu jenna. Kanatti aansuudhaan mootummaan Israa'el Biniyaam Netanyaahuu tarkaanfii fudhachaa jiru cimsinee itti hunachuudhaan dhaadate. Inni Falastiin akka istee taatu akka biyya taatu inuma hin barbaadu. Isaa fi Ameerikaanis Tiraampiis qabsoon isaanii kana Gaazaa dhuunfachuudha fedhiin isaanii. Kanammoo abadittillee milkaa'uufis hin taane. Ummata abaaramaa Rabbiin rahmata isaatiin irraa fageessa kana Rabbiin isaan hunda ibidda jahannamii fi kan duniyaanittis isaan haa gubu. Mootummaa Ameerikaatii fi Israa'el. Mootummaa Israa'elii fi Tiraambii wanti akkanatti waywaachisee jechuudha akka saree maraatetti ibiddumaan jechuudha gara Gaazatti oriyanii fi taankilee hedduu ammaan tanaa jechuudha gara Gaazatti achi guuraa jiran jechuudha mootummaan Israa'el. Kana erga mootummoonni addunyaa mootummoonni warra lixaagaa kan isaanii wajjin akka tokkotti waa hundaanuu jechuudha humnaas qaban Falastiin biyyatti ni beeyna beekumti biyyummaa ni kaninaaf jechuudhaan fulbana kanatti qabataniin booda amma cimsee aleellaa jechuudha. Anguma kana yoo aleellaa beekumti kananiif niin kasaara jechuudhaan akka waan fiigu jiru fakkaata akka saree maraatetti fiigaa jiran gammaan tanaa taankilee hedduu meeshaa waraanaa achi guuraa jira daangaa Gaazarratti Gaazaa naquudhaaf. Amma gaa guyyaa muraasaan nuuf insha Allah akka jechuudha mootummoonni raggaayisuuf dubbachaa jiranitti biyyatti beekumti biyyummaa Falastiniif kan nuuf deemanitti jechuudha. Amma arraan tan agaustee 10 akka bara 2025 miti baatiin tun dhumnaa jechuudha guyyaa 19 kun dhumnaan seentemberiga akkasitti kun fulbane. Kanatti aansuudhaan mootummaan Awustiraaliyaa guyyaa arraan tan agaustee 10 akka ganamaan ibsa baaseen beekumti biyyummaa fulbana kana tolcheetiin kannaaf Falastiin jechuudhaan dubbatee jira. Akkasuma Neezerlaandiinis akkasuma Hirooyis akkasuma mootummoonni hundi jechuudha ejjennoo kana harkaa qabanii jechuudha walgahii walii gala mootummoota gamtoomanii mootummoota addunyaa guutuu irratti beekamtii biyyummaa Falastiniif kan nuuf yaan insha Allah ni kannamtiin Falastiin bilisa ni baati. Ummata Falastiin kan Rabbiin jabummaa fi hamilee ummata addunyaatiin adda godhe kanneef Rabbiin bilisa haa baasu. Kanatti aansuudhaan Tiraambii guyyaa irraan tanaa haasaa taasiseen namni dhuunfatti akka fedhe ta'uudha danda'e garuu daandiirra deemee waa balleessuu mirga hin qabu ta'uu hin danda'u jechuudhaan dubbate.
kanatti aansuudhaan Tiraambii wal harkaa jimmata kana Puutiin wajjin qabatee kan dhimma jechuun waraana dhaabsisuuf Yukureenii fi Raashiyaa gidduutti qabatee xumuruu ni dandeenya jechuudhaan dubbate. Badhaasa Noobeelii bara 2026 kan nageenyaa fudhachuudhaaf qophiirra jiraachuu waraqaan karaa hedduudha mootummoota hedduurraa kan namaa fi jirti qaalichuma jechuu Gaazaa uummata Gaazaa kan dhabamsiisuu barbaadu kana kan akka sirriitti olii gaffii kanaatu badhaasaan fudhadha jee wot jechuu jedha jechuu harayyuu fiigee waliin lallaaqaa jaarsi dulloome namni dulloome akkanumaati akkanuma namni dulloome qabeenyaas ni fedha akkasuma jechuudha Azerbaajeenii fi Venezuelaa walitti fayyisuudhaanis badhaasa Noobeelii nageenyaatiif akka biyyoota lamaan kan hidhuutis kaadhimatee jira. Kanatti aansuudhaan mootummaa Suudiitii fi kan Jordan guyyaa arraan tanaa piroojeektii niyoomta hojjetamaa jirtutti wal arguudhaan waliin mari'atanii jiran masaraa niyoomee jirutti waliin dhufuudhaan waliin ta'anii mari'atan mariin gaawwanni irratti walii galan sanbooda galabuun isin gabaafna iddoo nuti jechuudha hojjechaa jirru kana kan itti dhufanii kanatti aansuudhaan Jubilaandii fi Soomaaliyaan akka gaariitti wal rukutaa jiran. Jubilaandiin gaa nuti qaama Soomaaliyaati miti nutis akka Somaalilaanditti dandeenye jiraachuu qabna jechuudhaan tan dhaadachaa turteesi amma dura dubbataa turte har'a lola guddaatu deemaa ture lola akka malee akkasuma hawaasni Soomaaliyaa mootummaa Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud qeeqaa jiran mee maal hojjechaa jirta biitii huftee Jibuutii yeroo lammaffaaf qilleensa daawwachuu irratti argamti akkasuma Keeniyaan bishaanirraa elektiriikii uumaa jirti Itiyoon ammoo akka warra biyyoota Awurooppaatti konkolaattota xiyyaara kan qilleensaa xixiqqaa kan jechuun naannoo keessa magaalaa keessa geejjibsiisu hojjechaa jirti Atiyoo mandiila seeftii mandiila tana faayinii biyyaalarraa jechuudha galchaa jirta jechuudhaan qeeqa ajaa'ibaa rakkaasaa jiran gara biyya keessatti yoo isin deemnu gaa oduuleen biyyoota giddugalaa kana fakkaatti kan addunyaatiis waa'een addunyaa guutuun tanuma biyyoota giddugalaa waa'ee gaazaa irratti xiyyeeffatamtee kanumarraa mootummoonni qondaaltonnii fi hooggantoonni dubbachaa jira. Akkas gara biyya keessatti yoo isin deemnu guyyaa irraan tanaa Israa'elii fi Itiyoon piroojeektii tokko jechuu irratti waliigaltee mallatteessanii jiran. Wannummaa mootummaa kan mootummaan Soomaaliyaa kun jechuudha kan gargaarsa addunyaan guutuuf Falastiin beekumtii biyyummaa niin kan naayatu mootummaan Itiyoo waan kana irratti dubbachuu dideef Israa'elii wajjin jira jechuudha. Tasaasumni nu dhibdee jirti ammaan tana silaa jechuu waan akkanaa tana ammaaf dhaabee hedduu gaariidhaan itti tola. Akkasuma egaa akkasitti waliigaltee mallatteessaa jiranii jaanii kanatti aansuudhaan Itiyoon tattaaffii ulaa galaana harkachuuf godhaa jirtu ibbooda hin deebitu hanga itti milkootti jechuudhaan abdiis kutachuu hin qabnu jechuudhaan dubbatanii jiranii honconfaa oduu guyyaa irraan tanaati oduu irraa qabne kana fakkaata kan biraatiin angol deemti shergoodhaan facaasaa akkasii dho'isu oduu ammeeti ni beektan oduulee qabatamaa tan dhugaa qofaan isin biraan ge'a kanaafuu laal mallattoo gurraatti harka mirga irratti godhaan subscribe godhaan nuti dabalama maatii keenya ta'a share godhaan facaasaa nu jajjabeessa isiniin jenna gara yuutuubiin hirmaannaan keessan hedduu xiqqaadha numa daawwattan achuma irratti laayikii tuutan koomentii yaada qabdan barreessitan nuti ilaallee isinii deebifna galatoomaa salaamu alaikum